يا جلبو إنه سيد تكلورك سيد قدسان انت لبركينا دير الزناتي جت بركينا تنبكم دير الزناتي جت هاتك ارضي جلت الربسي دير الزناتي جت نما هالي لما اقولوا برا هذا فاتيتو بالك تتي وسختي سلاهيرونتي اسراب غنتي سلاهيرونتي تسوسي جتو كن جلبس اني جولي دا برغنا اني انغاي اكايسي تغدو دا انغنا دا بر هاني تنتي برنددو اممان تنتي تو برنددو يجور انت لهاتي برنددو bulguu fakkaatadhaatiif haati kan ta'etu bulguu fakkaatadha. Doonan sodaadha yaa. Itillee irratti sirraa baati bar lubbuun. Itillee irratti lubbuun sirraa baati bar. Itillee irratti lubbuun namarraa baatu maa sodaadha. Andi akkamittiin sodaadha. Ha booda du'ee qabrii keessa galee. Gaafa dhalatte duutee bar. Wallaahi doonan sodaadha. Atuun hin heerumiin atuun hin Bukooti jechaan baqadde malee sodaa haadhifaxee qabaadhe tanan miti. Hani obboleessa koo waggaa 15 hin argine ajaa obboleessa koo hin argine kana haadhifaxee ganamaan ka'ee baqadhe. Ani ofii kootii yaada lubbuun baate hin deebitu jirti. Egaa ashamaan akkam jirtu hordoftoonni seenaatu nagaa waaqayyo sinifaa baay'eetu akkam isaati kana keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kootii sinis akka nagaa keessan guutuu qabdan. Abdiin qabaa sinis nagaa keessan miti akkam jirtu nagaa keessan viidiyoo kana like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha akkuma dhuftanii like godhuun darbaa isiniin jedha. Egaa har'amoo waan fataa isin godhu waan itti bu'aartan dibbirtii yeroo hunda dibbirtii odoon tan guyyaa tokko tokko immoo shaashambaa jechuun nurra jiraata jechaadha. Waan shaashambaa isinii godhu waan fataa isin godhu Sinif qabadhee dhufee taran jira viidiyoo kana hanga dhumaatti osoo hin daawwatiin hin darbinaa isiniin jira obboloota koo warroonni jalqabaa kaastanii haga ammaa kanatti immoo na hordofaa jirtan guddaa galatooma kabajamaa isiniin jechuun jaaladha. Seena maal qabattee dhuftee har'aa jechuun keessaa inni ooluu egaa kalee ganama haadhifaxee ganamaan ka'ee gaafa tiktokii seenuu haadhifaxee fatiyaa duubayinaa inkaatti fatiyaan immoo lubbuu ishiitiif jecha fuuldura ximbirirrir jette ijoolleen kun maal ta'an jedhee tanan illee ittorseene jechaadha gaafa neenyu jedhu jarri wal fixi jechaadha dhugaa dubbachuu fi jalaan ture jechaadha kalee ganama waan yaa'idhuma warra kaayiroo kana yooma nurraa fixa nurraarree furanii amma ajandaa dhiira baqa kunoo akkanatti warri kaan tiktook irratti gabbaanii waliin Lola turani isaan kun garuu gadi ba'anii kottu gadi ba'i fatiyaan gadi ba'uu diddee yoo dhiira taate gadi ba'i. Egaa reediin immoo duuba kaata haadhifaxee duuba jecha. Wayyoo reediin immoo duuba kaata jechaadha. Haadhifaxee fatiyyaadhaaf jecha ispoortii taphachaa turte natti fakkaate dhugaa dubbachuu fi illachuu isaaniiyyuu badii qabu maaliif jennaan. Keessattuu yaa obboloota koo waa wajjin kaleessa dabarsitan gabbaatanii waloo dhiyeessuun hin barbaachisu jechaadha. Dhugaa rabbii kalee ganama kolfumaa nan du'e jechaadha. Maaliif jennaan takkaa jechaadha warri kaayiroo kun yeroo mara wallolu akkuma beekamu hin beektu obboloota koo garuu takkaa akka kaleessatti kolfeellee hin beeku ajandaan akka isaanii kanattillee ta'e hin beeku jechaadha. Uma wallolu warri kaayiroo kun garuu laayivii dhumarratti seenanii wal arrabsuu maal jedhu miilana addumaa seenii jechuu barbaadanii gadi ba'anii fooqirratti ajjeesuudhaaf dhugaa dubbachuu fi kalee jechaadha. Odoo mucayyoon ishee fatiyyaa kun qabbaneessu baatte haadhifaxee dubbii guddaadha jechaadha. Ganama sa'aatii akka Itoophiyaatti sa'aatii tokkoo fi walakkaa natti fakkaate ganamaan iyyuu jalan ture jechaadha. Gooshiin hariitee kottu gadi ba'i achi ijoolleen immoo warri kaan jechaadha galchii jedhu reediidhaan jechaadha haadhifaxees keessa baate lammata immoo darbee ijoolleen kun lamaan dhimma isaan irratti wal lolan illee ani hin beeku isarra darbee garuu dhugaa waaqayyo yeroo tokko maatii keenya biyyaallee tuqaa jirra jechaadha. Nuti amma maatiin keenya waan keessa jiran beeku nuti zim jennee quufnee asii ruuzii arabaa nyaanne jechaadha. Maatii inni kaanee keraa jechaadha. Ada fatiyaan ada syarab satu jechaadha. Isaan lamaan akka barbaadan wal godhanii maatii bira dhaquu indabara jechaadha. Obboloota koo dhugaa rabbii abbaa barbaada wajjin yoo wal loltanii haadha keessan awwaala keessa jirtutti illee
arrabsaa turte jechaadha haadhifaxee. Isarra immoo darbee fatiyaanis balleessa guddaa qabdi. Fatiyaan arrabsitee har'a wanti ishiin haasoftu in ulfaata jechaadha. Gaafa kana immoo baay'ee aartee haadhifaxee wal tamattamanii wal gobanii hasaanillee in ulfaata. Dhugaa waaqayyoo haala ulfaata jechaadha. Jechi waliin jechuun in dabbara jechaadha. Obboloota koo kana gaafa isiniin jedhu kaleessa hiriyyummaa keessa jirtanii har'a dubbiin taane gaafa odeessitan in dabbara jechaadha. Maaliif jennaan kaleessa hiriyaadhaa icciitii keessa walitti martanii har'a gaafa gadda addaan baatan yookiin wal dhabdee isin gidduutti bahee bakka wal dhabdan miti icciitii kaleessa wajjin dabarsitan in haasa'uun hin barbaachisu jechaadha. Akkuma gaarummaan jiru ammeenyillee jiraachuu danda'a jireenya namaa keessa jechaadha. Haa ta'uyyuu malee jireenya darbisanii wal waqqasuun hin barbaachisu jechaadha. Jecha hamaa afaan hamaa darbachuu jaalattaniiti icciitii keessa walitti martanii akkuma gaafa namatti dhuftanillee of eeggannaa godhaa. Dhugaa waaqa an akka keessattuu an akka shamarranii badduun hin jirtu jechaadha. Dhiirri amma barbaadeyyuu icciitii yoo walitti mannee numa an bakabbakee walitti musii numa kan bakabbakee gadi wal baasus jechaadha. Kalee gaarummaa wajjin dabarsitanii har'a garuu ammeenya haadhifaxee fatiyaan gabbaastee mistira ishii basmaa gadi baaftee odeessitee jirti jechaadha. Waan baay'ee jechaadha dhugaa waaqayyoo jechaadha. Waan baay'ee jalaa odeessitee kaleessa gaafa gara kaayiroo dhuftu jechaadha. Garaatti baattee dhufte haadha firootu sirraa baasisee bakka waan baay'ee kanaaf amsa si dhiisee hin beektu jechaadha. Haadhifaxee yeroo gara kaayiroo dhuftu warroonni garaa tiktookii kana fayyadamaa turtan hin beektu jedhee yaada ture. Haa ta'uyyuu malee haala ishiin keessa turte hin beektu jedhee tana yaada ture obboloota koo. Haa ta'uyyuu malee kaleessa waan baay'ee waan kaayiroo kana keessatti ta'aa ture hin beektu garuu hin taane gargar ba'anii turan mucaasa wajjin. Garuu sababni amsan dhiiseef sababii ishiin garaatti baatuuf jettee fatiyaa waan baay'ee jecha hamaa jetteen jecha hamaa wanta garaa ishee keessa jiru basmaa waan baay'ee ittiin jettee ta'us immoo garuu haadhifaxees jechoota baay'eedhaan arrabsite. Gaa ta'uyyuu malee nuti dubartoonni jecha hin qabannu jechaadha. Icciitii kaleessa amma fakkeenyaaf gaafa hiriyaa qabaattanii waan ta'e namatti hin haasofne jechaadha. Dubbiillee qabachuu hin dandeenyu jechaadha. Namatti hin haasofne gaafa walolle garuu icciitii san baafna jechaadha. Garuu kun balleessaa keenya jechaadha obboloota koo. Maaliif jennaan inni ammeenyas inni gaaris garaan waan baay'ee hin baata sila ta'e dirqama baqachuu kana qabachuun nurra jiraata jechaadha. Icciitii akkasii maaliif jennaan boruma keenyaaf iyyuu gaarii miti jechaadha. Hundumti keenya iyyuu icciitii hin dhabnu jechaadha. Garuu icciitii hiriyaa har'a akka walitti dhufnu beekna malee boru wanta ta'u beeku hiriyaa qabaachuu dandeessu. Icciitii hiriyaa keessan immoo qabachuun dirqama keessan. Maaliif jennaan har'a wal dhabne jennee wanta icciitii darbisan gabbaannee ishiin akkas jennee wal basaasuu odoo hin taane abbaan qabate amma fakkeenyaaf fatiyaan icciitii baafte miti osoo haadhifaxee immoo zim jechuu qabdi jecha. Intala barandaatti guddatte intalli haadhi maali keessatti duute wantoota baay'ee jechaadha. Dhugaa waaqayyoo nuti dubartoonni hin taanu jechaadha. Icciitii qabachuu irratti illee baay'ee nu hafa jechaadha. Baay'ee jechoonni isaan waliif fayyadaman illee jechoota hamaa garuu haa ta'uyyuu malee fatiyaan jechaadha. Jechoota kaleessan jette baqattee dhugaa waaqayyoo jalan jira jechaadha. Laayivii san jala baqattee gara manaa galtee haadhifaxee garuu lubbuu ishiin baasa. Ijoolleen kun osoo fatiyaan zim jechuu baatte akka rakkoo guddaa keessa gahan nan beeka jechaadha. Haa ta'uyyuu malee garuu dubbii dubartiin qabsiiftee hin dhaabatu jechaadha. Rakkina kana jiru immoo amma ta'e ijoollee tokko furuudhaaf yaalanii turan. Haa ta'uyyuu malee haadhifaxee jecha baay'eedhaan hubamtee jirti jechaadha. Fatiyaan garuu jecha qabdu gadi dubbattee har'a faarsa jirti jechaadha. Kalee laayivii banattee haadhifaxee gootittii koo jedhanii jettee eenyu jechaa jirti jechaadha. Warri Jimmaa fi Gandaan wal qoodanii garri kaan baqattee galteedhaan mucayyoo kanarree aarii keessa galchanii kana qixxee dubbachiisan jechaadha. Wanti isheen hin jedhin hin jiru jechaadha dhugaa dubbachuufi. Fatiyaan ammeenyaan biraa qabaattee osoo hin taane gadi baatee amma immoo
ishii jajaa jirti jechaan. Warri kaan immoo garee godhatanii warri arsii kophaatti wal qoodanii akkamitti profa na jajuu jiddan jettee fatiyaan illee dubbachaa jirti. Haa ta'uyyuu malee obboloota koo dhaamsan asirratti isinii dhaamu yoo jiraate hiriyaa durbaas qabaadha, hiriyaa dhiiras qabaadha. Gaafa nama wajjin walitti dhuftan akkam iciitii qabattan bara namni barbaade yoo iciitii keessan baaseyyuu sin immoo iciitii nama sanii baasuu hin yaadina. Maaliif jennaan kaleessa waa wajjin dabarsitan yaadachuu sinirra jiraata. Amma ammeenyas gaaris wajjin dabarsitan garaa waan hundumayyuu hin baata sila ta'e waa wajjin dabarsitan san gabbaaftanii in odeessinaayii dhaamsa koo isa dhumaati. Maaliif jennaan boru araaramuu dandeessu jechi baay'ee nama madeessa. Kanaafiyyuu obsa godhadhaa isiniin jedha. Dhaamsi koo kanumaa dhugaa dubbachuu fi hiriyoota baay'eedha jechaadha kan gabbayee gadi waan akkasii haasa'u jechaadha. Kanaafiyyuu irraa of qusadhaa isiniin jechuun qabachuu abarru isiniin jedha. Obboloota koo wantoota kanarra baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Maaliif jennaan akkuma har'a ammeenya dhufu borullee gaarummaan dhufuu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu boru wanta itti gaabbitan tokko har'a gochuu isinirra hin jiraatu jechaadha. Aga barbaadan haartaniyyuu aga barbaadan jecha isiniin jettu namni sun jechaadha. Jechi sun dhoqqee ta'ee isinirra laaqaqatu jechaadha. Ishiin arrabsite ishiin icciitii kobaafte jettanii icciitii waliillee baasuu dhaabaa isiniin jedha. Keessattuu shamarran jechaadha. Bara kana keessa hiriyaa maraachatu jira. Hiriyaa booda immoo deebi'anii wal yakku jechaadha. Gaafa qiriin isaan gaafa walitti dhufan wal faarsuu miidiyaa kanarratti waan baay'eedha. Garuu gaafa wantumti tokko qiriin isaan gidduu jiraate waan baay'ee gaarummaa hin qabu jechaadha. Yeroo duraa gaarummaa walii haasa'an jechaadha. Kan asumatti haa dhaabatu. Waan baay'ee dhugaa waaqayyo waan baay'ee na gaddisiisan jechaadha. Maaliif jennaan hanga barbaadan amaayyuu yoo ta'aniyyuu icciitii walii qabachuu isaanirra jiraata ture. Garuu jecha baay'ee bakka maatii dhaqanii ofii isaaniitillee waan baay'ee wal salphisan jechaadha. Ijoolleen kun jechaadha. Amma ta'e fatiyaan ammallee ishii sun xiiqii ittiin qabattee jirti. Garuu fatiyaan xiiqii qabattee hin jirtu kolfaa jirti jechaadha. Egaa obboloota koo icciitii qabachuu barannu isiniin kanuma isiniin jechuu barbaada. Hennaa isinillee hiriyaa keessan hiriyaa durbaas ta'ee dhiiras ta'ee gaafa wal dhabdanii isa kaleessa wajjin dabarsitan isa icciitii waliif qabdan gabbaatanii in odeessinaa isiniin jechuu barbaada. Keessattuu shamarran of eeggannoo godhaa waan akkasirratti jechaadha. Rabbi jecha akkasii walii jedhuun ni kaleessa waliin dabarsitanii kaleessa waan gaarii wajjin dabarsitanii har'a wal dheessuun hin barbaachisu jechaadha. Bakka dogoggoratti dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Viidiyoo har'aa ammuma kana waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Bakka dogoggoratti immoo koomentii jalatti dogoggora koommoo naa barreessuun dagatinaa. Jalqabaa kaastanii haga ammaa kanatti warreen wajjin turtan guddaa galatoomaa. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan cha'uu.